Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya qophii dhimma keenya jedhuun deebi'eeti kan inni jiru. Dhimma keenya har'a kan taasifannee dhimma istaatistiksiiti. Ragaaleen istaatiksii sadarkaa biyyaalessaatti akkamittiin hojiirra oolu, qaamoleen itti fayyadamanoo akkamitti itti fayyadamuu qabu, akkasumas sadarkaa biyyaalessaatti gaheen istaatiksiin guddina biyyaa, damee dinagdee, damee siyaasaa, damee hawaasummaa keessatti faayidaa inni qabu kan haasofnu ta'a. Dhimma keenya har'aa irrattis kan nuti affeerranne Daayirektara olaanaa tajaajila istaatistiksii Itoophiyaa Dr. Bakar Shalleeti. Haga xumuraatti nu faana tura. Dr. Bakar, baga nagaan dhuftan. Baga nagaa turtan. Ayyee keessummaa keenya taatanii waan nuuf argamtaniif guddiseen sin galateeffadha. Keessumattuu qophii dhimma keenya jedhuuni dhimma sadarkaa biyyaalessaatti xiyyeeffannoo argachuu qaban irrattidha kan nuti haasofnu. Akka hubannoodhaaf ta'u akkasumas seensaaf akka nuuf ta'utti faayidaa istaatiksiin qabu irraa haa kaanuuti. Faayidaan istaatiksii maali? Galatooma istaatistiksiin dhimma keenya jettanii waan nu affeertaniif maqaa tajaajila istaatistiksii Itoophiyaatiin guddaa sin galateeffadha. Dhuguma istaatistiksiin dhimma nama hundaati. Dhimma kiyyasii, dhimma keessanis. Istaatistiksiin dhimma nama dhuunfaati, dhimma dhaabbileeti, dhimma mootummaati, dhimma dhaabbilee miti mootummaati, dhimma hundumaati, dhimma biyyaas, dhimma addunyaatis. Istaatistiksiin namni baay'een hubachuu dhiisuu danda'a. Ragaalee shallaggii yookaan tilmaama karaa saayinsawaa ta'een dhuma irratti raga'amu yookaaniif faayidaawwan hawaasummaa, dinagdee akkasumas qorannoof qo'annootiif kan oolu imaammata baasuudhaaf murtii tokko murteessuudhaaf biizinasa tokko eessaa jalqabee eessatti akka xumuruu danda'u namni dhuunfaa tokko karoora isaa baasuudhaaf akka addunyaatti guddina dinagdee isaa ta'u hawaasummaa tokko wal bira qabanii madaaluudhaaf istaatistiksiin bu'uura guddina hawaasa tokko, guddina dinagdee, guddina biyya tokkooti. Istaatistiksiin murteessaadha. Faayidaa isaa inni olaanaan akka mootummaatti mootummaan tokko karoora isaa karoorsee raawwii karoora isaa gaafa xumuru raawwii isaa qixa safaramuu danda'uun yookaan tilmaamamuu danda'uun herregatti jijjiiree shallagee fi dhibbantaadhaan yookaan lakkoofsaan sadarkaa kana guddanneerraa sadarkaa kana geenneerraa guddinni keenya tilmaamaan mana ta'eera jedhee kan ittiin ibsu keessaati tokko istaatistiksiidha jechuudha. Istaatistiksiin dinagdee keessatti gahee murteessummaa olaanaa qaba. Akka hawaasummaattis akkasuma guddina hawaasa tokko lakkoofsaan agarsiisuudhaaf kan inni gargaaru. Kana keessaati tokko baay'ina uummataa yookaan immoo baay'ina ummata dameelee garaagaraa keessatti hirmaatu. Fakkeenyaaf lakkoofsa dargaggoota, lakkoofsa hawaasa keessaa dubartoota, lakkoofsa hojii dhabeeyyii yookaan immoo dinagdee keessatti immoo jijjiirama dinagdee keessatti dhufan guddina dinagdee waliigalaa GDP isa jennu akkasuma immoo qaala'insa jireenyaa akka waliigalaatti akka biyyaatti akka addunyaatti kan safartuu herregaan jijjiirama waan tokko ittiin ibsan jechuudha. Kanaafuu akka mootummaatti istaatistiksiidhaan ala mootummaan tokko murtii tokko odeeffannoo guutuu raga qabeessaa fi karaa saayinsawaa ta'een tilmaama waan tokko ibsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kamittuu sadarkaa mootummaa sadarkaa kamittuu istaatistiksiin baay'ee bu'uura. Warra dinagdee biizinasa keessatti hojjetaniifis ka'umsa biizinasa tokko yookaaniif hojii daldala tokkootiif tilmaama isaa ka'umsa fudhatanii isaan baasamoo isaan hin baasu fayyadama oomisha isaaniitiif gabaa gaarii eessatti akka argatan yookaan immoo guddinni eessaa ka'ee garamitti akka deemuu danda'u kan ittiin tilmaamatan ragaa bu'uuraa ragaa saayinsawaa ta'ee
staatistiksii irraa ka'aa jechuudha. Qo'attoonnis guduunfa xumura argannoo isaanii irra ga'uudhaaf tilmaama shallaggii staatistiksii irraa ka'anii kan gara caalu irratti walii galee fudhatanii kun dhugaa ta'uuna fudhanii kan ittiin tilmaaman jechuudha. Kanaafuu staatistiksiin bu'uura saayinsaawummaa qabu jechuudha. Ayyee mee akka tajaajila staatiksii Itoophiyaatti dameelee staatiksiin isaanii beekamuu qaba jettanii adda baaftanii irratti hojjettan ni jira laata? Staatistiksiin akka tajaajila kennaatitti bakka gurguddaa lamatti irra tajaajila staatiksii hawaasaa fi tajaajila staatiksii dinagdee neetu bakka lamatti irra. Tajaajilli staatiksii hawaasaa lakkoofsa uummataa dabalatee jijjiirama hawaasaa uummata keessatti amaloota jireenya hawaasaa kan ittiin safarrudha. Population dynamics jennaani. Fakkeenyaaf uummanni magaalaa fi uummanni baadiyyaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Al tokko uummanni baadiyyaa jiraatu gara magaalaatti godaana. Jijjiiramni daayinaamiksiin hawaasaa kan jennuun kan biraa uummanni tokko biyya keessaa gara biyya alaatti yoo godaana ta'e baay'ina uummata godaanuu kan godaanee galu kan godaanee ba'u baadiyyaarraa gara magaalaatti kan dhufu akkasuma immoo jijjiirama hawaasaa amaloota isaa wajjin umrii ijoollummaa dargaggummaa ga'eessa akkasumas immoo yeroo manguddooman hawaasni tokko garamirraa garamitti jijjiiramaa ce'aa akka deemu kan ittiin safarru jechuudha. Lakkoofsi kun hawaasa keessatti safaramaa wal hormaata hawaasaa maatiin tokko yoo akka biyyaatti giddugaleessan nama meeqa qabaa akka biyyaatti guddinni hawaasaa dhibbantaa meeqaan dabalaa deemaa jira. Kana keessatti ga'een dubartoota hammamii ga'een dhiiraa hammamii as keessatti qooda fudhannaan dargaggoota hammam ta'a. Biyyi tokko uummatni isaa garam guddataa deemaa jira. Fakkeenyaaf akka biyyoota guddataniitti biyyoota sadarkaa tokkoffaa jedhaman biyyoota guddatan yoo fudhanne namni umriin isaa achi deeme caalee umriin isaa baay'ee dargaggummaa qabu immoo xiqqaataa guddinni hawaasa sanii yaaddessaa ta'aa deemaa jira jechuudha. Mootummaan guddinoota kana hordofee imaammata akka jijjiiru akka karoora isaa haala isaa wajjin jijjiiraa yookaan madaalu baasaa deemutti istaatistiksii kana safaraa deemna jechuudha. Kun dhawaataan biyyoonni hundumtuu kan hojiirra oolchan istaatistiksii hawaasaa kan jennuuni. Gara biraa immoo istaatistiksii hawaasaa keessatti taateewwan lakkaa'aman jiru. Fakkeenyaaf uumamaanis haa ta'u tasaan namni waggaa waggaatti yeroo yerootti ammam dhibbantaa hagamiin akka lubbuusaa dhabu jireenya isaa keessatti dhibbantaa meeqaan hawaasa san keessatti duuti lakkaa'ama. Fayyaan hawaasa sanii maal fakkaata? Dhibee tokko fudhannee fakkeenyaaf HIV'n tatamsa'inni isaa ammam ariitiidhaan tamsa'aa jira. Yookaan immoo wal hormaata maatii ariitiidhaan ammam umrii kamitti hawaasni tokko wal hormaanni isaa bal'ataa deema, dhiphataa deema. Kan jedhu kan ittiin safaramu istaatistiksii hawaasaa jedhama jechuudha. Isa kana yeroodhaa yerootti sumudaan fudhannee yookaan immoo lakkoofsa waliigalaa complete enumeration yookaan census kan jedhamu lakkoofsa waliigalaa fudhannee inni kun waggaa 5 waggaa 10 waggaa 2 tilmaamamaa deema jechuudha. Lakkoofsi kun istaatistiksii hawaasaa jedhamee fudhatama. Staatistiksiin dinagdee kan jedhamanis jiru jechuudha. Staatistiksii dinagdee keessatti tokko bal'inaan kan beekamu akka biyyaatti qaala'insa jireenyaati jechuudha. Qaala'insi jireenyaa meeshaa gara 600 olii gabaa 120 keessatti akka biyya kanaatti ji'a ji'aan gatiin isaa guyyaatti meeqaan akka oole ji'a ji'aan walitti qabnee shallagnee gatiin meeshaa tokko ji'atti dhibbantaa haganaan dabalaa deemaa jira. Hir'ataa deemaa jira. Jennee tilmaama baafna jechuudha. Kanarraa ka'ee qaala'insi jireenyaa ammanaan guddate ammanaan xiqqaate jedha kan ibsinu istaatistiksii dinagdee keessatti tokko. Istaatistiksiin dinagdee kan biraa oomishtummaa qonnaati.
qonni akkuma beekamu dinagdee biyya kanaa keessatti gahee olaanaa qaba. Oomishni biyya kanatti qonni akaakuu oomisha isaatiin jechuudha. Sanyii oomishtummaa isaatiin fakkeenyaaf qamadii, boqqolloo yookaan gosa midhaanii garaagaraa fudhannee hektaara tokkotti giddugalaan akka biyyaatti meeqa oomishamee akka argamu xaa'oo giddugaleessaan hektaara tokkotti meeqa qonnaan bulaan akka fayyadamu meeqa fayyadamee meeqa argachuu akka danda'u karaa saayinsawaa ta'een samuuda fudhannee akka qo'annoof qorannootti waggaa waggaatti tilmaama baasnaa jechaadha. Tilmaama oomishtummaa staatistiksiin biyya kanatti oomishni qonnaa asirraa ka'ee amma nagayeera. Kana keessatti sanyiin ebalu jedhamu yookaan boqqolloo yookaan garbuu yookaan qamadii yookaan atara baaqelaa shimbiraa haa ta'u kuduraa fi muduraa hammanaan guddate. Daldala keessatti immoo oomishtummaa achirraa argame irraati alergii. Alergii irraa immoo gara biyya keessaatti kan galan importation and exportation madaala daldalaa. Kanaa fi akka waliigalaatti immoo enterpriseota yookaan dhaabbilee misoomaa kan akka enterprise ድርጅቶች ቆጠራ እናኔ ፋና ማርፋቲን ኢንተርፕራይዞታ ኢማጣ ዮካን ኢንተርፕራይዞታ ማይክሮፍት ጥቃ ወርሻሌ ጉድጉዳ አካስማሞ ግዱገላ ካንታን ሜቃቱ ብየ ኬሳ ጅራ ካፒታል ሊሳኒ ሜቃ ሁምነ ነማ ሜቃ ቀጠሩ ጨራ ሆጂ ሜቃ ተርገሜ ነምኒ ሆጂ ቀቡ ነምኒ ሆጂን ቀምኔ አጋሚ ጀኔ ወጋ ወጋት altokko waggaadhaan darbee waggaa shanshaniin akkam yoo dheerate immoo kan akka lakkoofsa qonnaa ka jennuun guutuu biyyaatti ka geggeeffame waggaa 10 ka geggeeffamu jira jechuudha. Inni kun guddina dinagdee biyya tokko eessarraa ka'ee eessa akka ga'e himaa deema jechuudha indikeetaroota garaagaraatiin. Kanaaf mootummaa tokko keessatti gabaasni mootummaan tokko paarlaamaaf dhiyeessu akkasumas immoo ummataaf ifa godhu ka'umsisaa staatistiksii biyya tokkorraa ka'a jechuudha. Dabalataan immoo gabaasa mootummaan sadarkaadhaan dabarsu gabaasa bulchiisaa yookaan administrative data jennaani gabaasni mootummaan tokko sadarkaadhaan dabarsu isa mataasaa fuunee gabaasichi sun haala sirriitiin qindaa'uuf dhiisuusaa mirkaneessina jechuudha. Verification jennaani isaa karaa kanaan qindeessinee aangoo labsiidhaan mootummaan tajaajila kanaaf kenne waan ta'eef sadarkaadhaan mootummaadhaaf warra imaammata baasuuf paarlaamaadhaaf ministeera karooraaf dinagdeetiif ministeerota kan biraaf mootummaa naannoleetiif sadarkaadhaan dhiyeessina jechuudha. Ayyee Dooktar keessumattuu kan gara gidduutti naaf kaastanii turtanii lakkoofsa qonnaadhaa yookaas qorannoo qonnaadhaa ni geggeessitu. Mee barana akka jalqabamee jiru qubannan qabaati sun sadarkaa maalirra jirame? Bara 2016 irraa kaasnee hamma bara 2018 tti lakkoofsota gurguddaa 4 mootummaan misooma staatistiksii jedhee karoora piroojeektii mirkaneesseera. Kana keessaati lakkoofsa hawaasaa fayyaa hawaasaa laalchisee gaafannoowwan babal'aa waggaa tokko nutti fudhate isa almost xumurreerra bu'aan asirraa eegamu guddinni hawaasaa dhibeewwan daddarbaan gurguddaan hawaasa miidhuu danda'an ammamiin tamsa'aa jiru wal hormaanni hawaasaa baadiyyaa magaalaa sadarkaa ariitii maaliitiin deemaa jira. Kana keessatti immoo dhibeewwan baraa kan hawaasa miidhuu danda'an maalirra jiru kan jedhu qulqullinni fayyadama bishaaniitii fi fayyaa haawwalii daa'immanii kan hammatu isa waggaa darbe almost waggaa tokkoof kan ture lakkoofsa isaa xumurree amma gara siceessuutti jirra jechuudha. Analysis isaarra jirra jechuudha. Kanaan wal qabate lakkoofsi inni kan biraa kan geggeeffamaa ture lakkoofsa baasii maatii tokko jechuudha.
household expenditure consumption survey ka jennuuni baasii maatii tokko baadiyyaatti magaalaatti giddugalaan maatiin tokko waggaatti baasii amman baasa xiqqaarraa amma guddaatti giddugaleessaan maalirratti baasa galii argaturraa baasii amman maalirratti oolcha kan jedhu isas waggaa guutuu qorachaa turre amma hagayya kanarratti dhumata inni gaafa dhumate sadarkaa biyyaalessaatti guddinni hawaasni tokko irra ga'e tilmaamuudhaaf galiin maatii tokkoo fi baasiin maatii tokkoo ammam akka ta'e inni immoo guddina poverty yookaan iyyummaa biyya tokkoo tilmaamuudhaaf baay'ee bu'uura waan ta'eef isa almost waggaa tokkoof hojjetaa turre baatii lamatu nuuf xumuruudhaaf jechuudha. Akka sadaffaatti immoo kan hojjetaa jirru guutuu biyyaatti baadiyyaa fi magaalaatti almost giddugala lakkoofsaa ka jennuun enumeration areas yookaan bu'uuraan iddootti sumuda fudhannee fi bakka irra dhaabbannee shallagnee lakkoofnu san yoo lakkoofnu baadiyyaaf magaalaa keessatti almost gara 39,000 fudhannee maatii baadiyyaaf magaalaa waliigala gara miliyoona tokkoo ta'u sumuda isaa fudhannee waggaa tokkoof lakkaa'aa turre waxabajjii kanarratti almost oomisha hagayyaa ka jennuun fixnee balgi lakkaa'uudhaaf hamma hagayyaatti ka turru ta'a. Isa booddee qonni Itoophiyaa eessarraa garamitti akka guddataa deemaa jiru oomishtummaan isaa hammamiin akka guddataa deemaa jiru tarsiimoo karaa ta'een mootummaan maalirratti akka xiyyeeffachuu qabu hanqinoonni maal akka jiranii fi maalirratti immoo biyyi kun potentiaalii akka qabu karaa agarsiisuu danda'uun waggaa 22 booda yeroo jalqabaatiif lakkaa'aa jirra jechuudha. Oomishni qonnaa kun horsiisa beeladaa oomisha qurxummii nama dhuunfaatiin garbaawwan gurguddaa otoo hin ta'in namni dhuunfaa akka maatiitti horsiifatu dabalatee qonna midhaanii akkasuma immoo bosona namni galii dhuunfaa isaatiif kunuunsu dabalatee qonna baadiyyaa fi qonna magaalaa immoo akka haaraatti qonni amma gara magaalaattis galaa jira urban agriculture ka jennuun isa dabalatee haala haaraatiin jijjiiramoota aadaa qonnaa biyya keenya keessa dhufaa jiran mekanaayzeeshinii daldala qonnaa waliigala isaa jijjiiramoota transformationii baadiyyaa dabalatee bu'aan isarraa eegamu guddaa waan ta'eef hagayya kana gara 30tti xumurree keessaa baana jechuudha. Mee tarii keessumattuu hojiilee staatistiksii yookaas ragaalee staatistiksii sadarkaa biyyaalessaatti damee isaatiin naaf ibsitan kanneen irratti yoo bu'uureffanne jijjiiramoonni yookaas ce'umsi hawaasa biyyattii keessatti biyyattiinis gara ce'umsaatti kan isheen jirtu qonnarraa gara indastiriitti hawaasnis qonnaan bultummaarraa gara hojiilee bizinesii kan biroo irratti akka ce'aatee jirudha kan argisiisu lakkoofsi hanga ammaatti illee sadarkaa biyyaalessaatti itti fayyadamamu dhibbeentaan 80 yookaas dhibbeentaan 80 amma 85 qonnaan bultoota kan jedhamu ammallee lakkoofsi kun hin jijjiiramne. Tarii ba'iin hojii staatistiksii keessanii jijjiirama fiduu danda'a jettanii ni abdattu har'arra teessanii waggaa ilaaltan. Baay'ee gaariidha. Jijjiirama hawaasaa inni jenneen tokko isa kana jechuudha. Jijjiirama hawaasaa, jijjiirama dinagdee. Jijjiirama hawaasaa yoo jennuun hawaasni tokko eessa garamitti akka ce'u jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasni tokko baadiyyaa jiraachaa ture gara magaalaatti yeroo jijjiiramu hawaasa magaalomsuu yookaan urbanization ka jennuun jechuudha. Hawaasa magaalomsuun kuni urbanization ka jennuun kuni taateewwan karooraan raawwatamuu fi taateewwan ofiin akkuma taatee tasaatti raawwatamu jechuudha. Fedhii hawaasa tokkootiin dhiibee hawaasni tokko baadiyyaa keessa jiraachuurraa baadiyyaatti magaalaa ijaarratee magaalaa tokkorraa gara magaalaa bal'aatti godaanuudhaan lakkoofsi uummata baadiyyaa gara lakkoofsa uummata magaalaatti jijjiirame
hojiin isaan duraan baadiyyaatti hojjetan gara hojii daldalaatti, gara hojii kan biraa, hojii oomisha industirii xiqqaas haa ta'u industirii guddaatti gaafa ce'aa deemanii hawaasni baadiyyaatti qonna irratti hirmaatu sun gara tokkoon hawaasa baadiyyaarraa gara magaalaatti ce'aa, gara biraatiin hojiin isaan baadiyyaa keessatti hojjetanii ittiin jiraatan sun hojiin qonnaa sun hafee yookaan karaa makaa ta'een yookaan guutumatti hojii daldalaa fi hojii tajaajilaa yookaan hojii industirii sadarkaa xixiqqaa giddugalaas haa ta'u guddaatti ce'aa deemaa jechuudha. Yeroo kana ce'umsa hawaasaa achumaan immoo ce'umsa dinagdee jennaan. Social and economical transformation. Inni kun egaa kana dura akkuma beeknu hundumti kennaa Itoophiyaan biyya qonnaan bultuudha. Hawaasni qonnaan jiraatu harka 85 waliigala jedhamee himamu amma dhawaataan gara harka 80tti harka 79.5 olitti gadi bu'eera. Yeroo jennu hawaasni urbanized ta'aa deemaa jira, magaaloomaa deemaa jira. Bu'uuraan hojii tajaajila baadiyyaa keessatti qonnaan jiraatu yookaan horsiisee bulaan sun gara hojii daldalaa, gara hojii tajaajilaatii fi yookaan turizimii yookaan immoo hojii indastiriitti jijjiirateera jechuudha. Amma gaa lakkoofsi amma bara kana misooma istaatistiksii jennee hojjanne kun bu'uuraan kanas sadarkaa maalirra akka ga'e dhuma irratti nutti hima jechuudha. Faayidaan isaa tokko kana. Inni gara caaluun immoo kana sirriitti nu ibsuu danda'u guutummaatti lakkoofsa uummataa lakkaa'uu gaafa dandeenya jechuudha. Guutummaatti. Lakkoofsi uummataa manaa manatti waan ta'eef kan lakkaa'amu isa asirratti ilmaamaan fudhannu cinaatti gaafa lakkoofsa uummataa guutummaatti lakkaa'uutti ceene uummanni baadiyyaaf uummanni magaalaa hojiin isaan baadiyyaatti hojjetanii fi hojiin isaan magaalaatti hojjetaman guutummaatti absolute karaa ta'een yookaan karaa fooyyee qabuun tilmaama guutuu nu kenna jechuudha. Ammaaf daayinaamizimiin yookaan sosochiin kun jijjiiramni kun qabatamaatti 85 isa turerraa gara 80tti gara 79.5 olitti gadi bu'aa deemaa jira jechuudha. Gaafa indastiriin transform godhaa dhufu qonni gara indastiriitti ce'aa gaafa dhufu hawaasni bu'uuraan hojii qonnaarraa gara hojii amma tarreessinee kanatti ce'u bal'achaa hojii qonnaarratti namni muraasa bal'inaan hojjechuu danda'a. Kana jechuun hojiin qonnaa hin hafa jechuudha. Hojiin qonnaa dinagdee qonnaa keessatti oomishtummaan ol ka'a haa ta'u malee namni isarratti hirmaatu bobbaa qonnaa irratti namni hirmaatu xiqqaachaa industirii irratti fi tajaajila irratti guddachaa konistirakshinii keessatti hirmaachuun guddachaa adeema. Yoo kana transformation hawaasaa fi dinagdee dhugoomaa dhufa jechuudha. Tole, Dr. Bakar keessumattuu gara walakkeessaatti kan isin naaf kaastanii turtanii dhimmoota ce'umsaa amma kaaftanii wajjin wal qabate waliigalaan dhimmoonni beekamuu kan isaan danda'an yookaan sadarkaa biyyaalessaatti hojiin istaatiksii kun kanadha jedhamee akaakuudhaan qoqqooduudhaa fi lakkoofsi manaa fi uummataa gaggeeffamuuf murteessaadha jettaniittu. Tarii akka tajaajila keessaniitti erga lakkoofsi manaaf uummataa gaggeeffameeti waggoota dheeraadha. Yoon dogoggoruu baadhee naannoo waggaa 17 akkas ta'eeti kan inni jiru. Mee qophiin isin taasisaa jirtan hojiin kun sadarkaa biyyaalessaatti hojii xiyyeeffannoo olaanaa barbaadudha. Mootummaanis istaatiksii kanaa kan barbaadudha. Mee hojii sana hojjechuudhaaf qophiin isin itti jirtan maal fakkaata? Bareeda. Hojiin lakkoofsa istaatistiksii keessaati. Hojiin guddaan tokko lakkoofsa uummataa fi manaati. Housing and population census jennaani. Lakkoofsa manaaf uummataa kana akka addunyaatti waliigalteen istaatistiksii addunyaa jiru hojii bal'aa waan ta'eef waggaa 10 adeemsifamaadha. Bu'uuraan kan addunyaan baay'een irratti waliigalan waliigalteen jiru kan biyyoonni baay'een itti gargaaraman isa kana jechuudha. Waggaa 10 haa geggeeffamuyyuu malee biyyoonni guddatan tokko manarra deemanii
nama hundumaa lakkaa'urraa teknooloojiidhaan fooyya'aniitu tokkoon maatii isaa gaafa dhalate galmeessuurraa ka'anii lammiin hundumtuu waraqaa eenyummaa biyyaalessaa akka fudhatu godhaniitu otoo manarra deemanii lakkaa'uun isaanirra hin jirre baay'ina uummata isaanii teknooloojiidhaan beeku jechuudha. Nama har'a dhalate har'a yookaan guyyoota muraasa keessatti live staatistiksii akkasii qabu jechuudha. Inni kun guddina teknooloojii fi qaroomina hawaasaa bal'ina itti fayyadama teknooloojii yookaan teknooloojikal advancement kana gaafata. Biyyoonni guddatan tokko lakkoofsa manaaf uummataa dhiisaniiru. Ragaa galmeessuudhaan bakka buusaniiru jechuudha. Biyyoonni advanced ta'an, biyyoonni sadarkaa tokkoffaarra jiran jechuudha. Biyyoonni baay'een biyyoonni Afrikaa ammas waggaa 10 lakkoofsa gaggeessu jechuudha. Karaa biraatiin biyyoonni sababa garaagaraatiin uummataa fi mana lakkaa'uu hin dandeenye ammas karaa teknooloojiitiin gargaaramanii tilmaama fudhatu. Tilmaama bu'uuraa tokkorraa ka'anii piroojekshinii saayinsawaa ta'e piroojekshin jechaan tilmaama. Tilmaama saayinsawaa ta'e moodeela tilmaama saayinsawaa ta'e itti fayyadamanii hawaasni tokko proven ka ta'e jechuudha. Scientifically proven. Galteewwan tokko fayyadamanii fakkeenyaaf qorannoo xixiqqaa akka amma fayyaa fi haala hawaasaa nu ittiin qoranne DHS ka jennuun keessatti tokko fertility rate wal hormaata hawaasa tokko dhibbantaadhaan giddugalaan meeqa akka ta'u godaansa hawaasaa magaalarraa gara baadiyyaatti baadiyyaarraa gara magaalaatti yookaan biyya keessa gara biyya alaatti yookaan biyya alaarraa gara biyya keessaatti hawaasni tokko ammam godaana kan jedhu tilmaaman fudhatanii galtee kan biraa immoo waggaatti nama ammamtu sababa maaliin lubbuusaa dhaba death rate migration yookaan birth rate fertility rate jedhanii fudhataniitu moodeela akka saayinsiitti beekamaa ta'e san keessa galchanii shallaggii fudhataniitu hawaasni bara tokko lakkaa'ame waggaadhaan ammana guddachuu hixxachuu danda'a jedhanii tilmaamu jechuudha. Itoophiyaan biyyoota tilmaama hawaasa tilmaamtu keessaatii tokko erga lakkoofsi uummataa yeroon itti geggeeffamuu qabu otoo hin geggeeffamin hafe keessaati moodeelota beekamoo ta'an kana fayyadamuudhaan hawaasa guddina sabaa uummataa tilmaamuudhaan Itoophiyaa keessatti uummanni amma kana guddateera yookaan amma kana ga'eera jennee tilmaamna jechuudha. Tilmaamni sun akka galmeessu akka manaaf uummata irra deemanii lakkaa'u sanitti absolute yookaan perfect ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu akka biyya ragaan qabneetti hin lakkaa'amu jechuudha. Kun hubannoo dogoggoraati. Hubannoo dogoggoraati jechuudha. Inni kun amma hawaasa biratti wanna fudhatamuu qabu keessaatii tokko. Maaliif Itoophiyaan lakkoofsa uummataa fi manaa erga lakkoofne lakkoofsa uummata ofiiyyuu hin beektu jedhamee wanna fudhatamuu miti. Scientific resolution qaba jechuudha. Isa kanaan waggoottan darban kana keessatti tilmaamna jechuudha hawaasa. Maaliifi survey yookaan qorannoon xixiqqaan waggaa 5 waggaadhaan geggeessinu kun galteewwan tilmaama projekshinii kanaan ta'u jechuudha. Kana keessa amma kan barana fudhanne kun EDHS yookaan lakkoofsi demographic and health survey hawaasaa fi fayyaa hawaasaa kan ittiin fudhanne kun galtee fresh data yookaan ragaa haaraa fidee dhufa ragaa kanarratti hundoofnee bara dhufu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu immoo biyya kana keessatti lakkoofsa namaaf manaa hojjechuun barbaachisaadha. Ragaa gaarii yookaan quubsaa ta'e argachuudhaaf. Filannoo isa dhumaa ta'uu illee yoo baate filannoo gaariidha jechuudha. Kana maaliif geggeessuun dadhabame yeroo dheeraadhaaf yaadama hawaasni sin gaafata keessattuu immoo fedhii baay'ee qabu jechuudha. Mootummaaleen naannolees aanoleen godinaaleen magaalonni
sadarkaa ammarra ga'an beekuu barbaadu. Haa ta'uyyuu malee akka mootummaatti lakkoofsa uummataa fi manaa geggeessuudhaaf haal mijatuu qabu baay'eetu jira. Haala mijatuu qabu keessaati tokko gurmaa'insa biyyaati. Gurmaa'insa biyyaa akka biyyaatti naannoleen haaraan dhaabbataniiru. Naannoleen kun naannoo isaanii daangeffataniiru. Ijaaramaniiru. Kun amma bu'uura gaariidha jechuudha. Otoo hin lakkoofna ta'e naannoo abbaa ebaluu naannoo ebaluu jennee naannoodhaan ragaa baasuudhaaf haal duree tokko keessaati gaarii ta'eera jechuudha. Akka carraati kun. Haal dureen tokko kan inni raawwatu qabu otoo lakkoofsa uummataatti hin galin dura tokkoon naannolee kun godina mataa isaanii qabu, aanaa mataa isaanii qabu, ganda mataa isaanii qabu. Ganda keessatti immoo bu'uuraan xiqqeessinee kan ittiin shallagnu giddugaleessa lakkoofsaa ka jennuun nama 250 irraa amma nama 300 akka hundee tokkotti fudhannee namni tokko hamma lakkaa'uu qabu shallagnee nama 250 maatii jechuudha mana 250 irraa amma 300 namni lakkaa'u kaartaa isaa yookaanii fi ragaa maappii isaa fudhannee isa akka biyyaatti erga finne booda isaaf nama meeqa akka nu barbaachisu loojistikii meeqa akka nu barbaachisu baajata akka nu barbaachisu qophaa'uu danda'utu nurra jiraachuu. Isa kana gochuudhaaf isa booda gara lakkoofsaa fi lakkoofsa manaaf uummataatti galuun nurra jiraachuu. This is a fact. Kana qophaa'uudhaaf haalli nageenya baay'ee barbaachisaadha. Namni hin lakkaamin hafu hin jiru. Manni hin lakkaamin hafu hin jiru jechuudha. Akka lakkoofsa uummataaf manaatti. Manatti maatiin hundumtuu lakkaa'ama waan ta'eef kana hunda wal geessinee al tokkotti jalqabnee al tokkotti xumuruudhaaf bu'uuraan haal duree barbaachisu keessatti inni guddaan nageenya biyya keenyaati jechuudha. Caalmaan isaa nagaa haa ta'uyyuu malee kooriidariiwwan qarqara biyya keenyaas haa ta'u giddugala biyya keenyaatti iddoowwan nageenyi isaanii tasgabbaa'uu qaban baay'een jiru jechuudha. Isa kanaaf yeroo gaarii filachuun dirqama ta'a. Maaliif investmentiin isaa guddaadha. Biliyoonota baay'ee nu gaafata. Biliyoonota guddaa nu gaafata jechuudha. Yeroo gaarii akka dhufu abdii qaba. Mootummaan kana gochuudhaaf immoo karoora qaba. I hope yeroowwan gabaabaa keessatti gara lakkoofsa uummataaf manaatti akka gallu abdiin jira. Bara dhufu filannoodha dhugaadha. Filannoodhaaf lakkoofsi uummataa wal cinaatti geggeeffamuu hin danda'ani piroojeektii gurguddaadha. Isa booda immoo haalli nageenyaa fi qophaa'ummaa jiru hunda mirkaneessuudhaan yeroo wan fuuldura jiran kanneen yeroo gabaabaa keessatti lakkoofsi uummataaf manaa akka geggeeffamu itti yaadamee karoorfamee yeroo gaarii filachuu fi eeggachuu irra akka jirru beekamuu qaba jechuudha. Akka nama yookaan akka mootummaa baay'ina uummataa fi manaa lakkaa'uu fedhiin qabneetti hin barbaanneetti otoo hin ta'in kan fudhatamuun irra jiru haalli dureen mijatuu qabu akka mijatu eeggamuu irratti akka jiru sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Hamma ammaatti garuu sadarkaa biyyaalessaattis haa ta'u dhaabbileen kan isaan itti fayyadamaa jiranii istaatiksii tilmaama irratti hundaa'ee tajaajilli keessan baasuudha. Keessumattuu tilmaama irratti hundaa'uun saayinsiisiin hordoftan keessaa tokko haa ta'u iyyuu malee giddugaleessaan wanti himamu ni jira. Ragaaleen istaatiksii tilmaamaan himaman kunneen ragaa qabatamaa ragaa haqa qabeessa ta'anii hojiirra ooluu danda'u. Labsiiwwan itti fayyadama istaatiksii akka biyyaatti jiru keessaati ragaan hedduu madda odeeffannoo garaagaraarraa dhufa jechuudha. Istaatiksii nuti official statistics yookaan istaatistiksii seeraan akka mootummaatti galmaa'e official statistics. Non-official statistics kan jennuun jira jechuudha. Non-official jechaan
kan statistiksiin tajaajilli statistiksii Itoophiyaa hin mirkaneessin jechuudha. Maddi odeeffannoo garaagaraa hawaasa keessattis hin dubbatama, ittis hin fayyadama. Fakkeenyaaf baankiin addunyaa tilmaama mataasaa baaseetu baay'inni lakkoofsa uummata Itoophiyaa hammana ta'uu danda'a jedhee tilmaama jechuudha. Moodeelii mataasaa qaba. Moodeeliin isaanii biyyoonni Afrikaa, biyyoonni boodattafoon, biyyoonni guddataa jiran moodeelii biyyoota wal fakkaatanii fudhateetu moodeelota kanaan nu tilmaamaa jechuudha. Akka tilmaama isaaniitti instrumentiin kenna gaariidha jedhanii waan fudhataniif kan isaan tilmaaman lakkoofsaan mana jedhu kan isaan fayyadaman hawaasnis jalaa fuudhee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Soorsii isa garuu tuquutu irra jira. Lakkoofsa kana kan arganne tilmaama ebaluurraayi. Tilmaamni kun kan baankii addunyaati jedhee fudhatee ibsuu danda'a jechuudha. Lakkoofsa kana maqaa maa tuqxe hin jennuun. Ragaasaa madda isaa wajjin tuquutu irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf baay'inni lakkoofsa uummata Itoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 25 ga'eera baan jedhee maddi odeeffannoo kana ebalu jedhee caqasuutu irra jira jechuudha. Yoo statistiksii Itoophiyaa ta'e immoo lakkoofsa official statistics ta'e tilmaamaan kaa'e san ragaa galteewwan qabu fayyadamee ibseera waan ta'eef ragaa achirra kaa'eef maddi tajaajila statistiksii Itoophiyaa ta'ee kaa'eera jechuudha. IMF yookaan akkuma beekamu dhaabni kunis mataa isaatiif tilmaama moodeela garaagaraa fayyadama akkasitti fayyadamu jechuudha. Sadarkaadhaan madda caqasanii lakkoofsi uummata mana kana ta'uu danda'anii warri ibsan jiru jechuudha. Garuu immoo when it comes to utilization yookaan itti fayyadamuutti gaafa galu kan statistiksii fudhadhaa amma lakkoofsi manaaf uummata lakkaa'amee officially mirkanaa'utti tilmaama isa statistiksii fudhadhaati itti fayyadamaadha akka seeraatti. Madda feeteef waan feeteetti fayyadamni garuu official statistics kan statistiksii Itoophiyaa tajaajilli siniif kenne fayyadamaa jedhama jechuudha. Kun filatee fayyadamuun kan abbaa fayyadamuu ta'a jechuudha. Official statistics seeraan fudhatama kan qabu waan ta'eef baay'een qaamolee mootummaa, baay'een dhaabbilee mootummaa nu gaafatu hin kenninaa fi isa akka tilmaamaatti ka'umsa godhatanii karoorfatuun fudhatu kan immoo tilmaama dhaabbilee kan biraa ta'uun oolu jedhanii kan isaan tilmaaman fudhatu immoo yoo jiraate madda san caqasee itti fayyadamuu danda'a. Kanaaf lakkoofsi gosa 2 gosa 3 hawaasa keessatti dhaga'ama jechuudha. Arbitrarily yookaan immoo akkasumatti tilmaamaan ka'ee immoo baay'inni uummata keenyaa mana ta'uu danda'a warri dubbatus jira. Garuu ani statistiksiitti akka fayyadaman isaan gorsa hunduma isaanii jechuudha. Tarii dhaabbata yookaas tajaajila keessanitti dabalataan dhaabbileen hojii statistiksii irratti hojjetanii fi kan waliin hojjetan ni jiru laata biyya keessa? Dhaabbileen statistiksii waliin hojjetan baay'eedha. Tokkoffaa mootummaan steekii guddaa qaba. Mootummaan ragaas oomisha, ragaa dhiyeessa, ragaas fayyadama gara tokkoon. Fakkeenyaaf ministeera qonnaa yoo fudhanne guyyaa guyyaatti hojii hojjetaniif gabaasa qabu. Gabaasni isaanii guyyaa guyyaatti galmaa'u mataan isaa deetaa mataa isaa danda'edha. Ragaadha. Ragaan sun kuufameera. Waggaa 20 waggaa 30. Ragaa qabu. Ragaa kanaan administrative data yookaan ragaa bulchiisaa jennaan jechuudha. Nuti isaan irraa ragaa fudhannee misooma magaalaa irraa, galii irraa, gumruka irraa, diinagdee isaa ta'u hawaasummaa fayyaa irraa, barnoota irraa. Barnoonni barattoota aganaa waggaatti galmeesseera barattoonni aganaa kutaa aganaa xumuraniiru isa jedhu fudhannee cross validate goone cheekii goone ragaa statistiksiitti jijjiirree
buleetiinii waggaa waggaatti maxxansinee ragaan kun mirkanaa'ee ragaa istaatistiksii ta'eera jennee odeeffannoo gabaasa isaanii irraa fudhannee ragaa istaatistiksii goona jechuudha. Proof goonee jechuudha. Tokko karaa kanaan warri nu wajjin hojjetu mootummaadha mataa isaatiif. Dhaabbileen miti mootummaa garaagaraa jiru. Dhaabbileen akka baankii addunyaa IMF baankonni sadarkaa baankii biyyaalessaa dabalate nu wajjin ragaa fayyadamu guddina dinagdee guddinaa fi ariifannaa dinagdee keessa jiru tilmaamuudhaaf financial transaction kana tilmaamuudhaaf akka isaan gargaaru nu wajjin hojjetu jechuudha. Ragaa kennas fayyadamu nus ragaa isaanii fuunee tilmaamnee statistically madaallee ragaa statistiksii goonaa jechuudha. Akka biyyaatti. Garuu immoo statistiksiin Itoophiyaa official statistics ka jedhu kana hiikansaa statistiksiiwwan jiran keessaatii seera fuulduratti akka statistiksii mootummaatti kan fudhatamu jechuudha. Rather than report. Statistiksiin kun maddi isaa officialized karaa ta'e. Mootummaan yookaan dhaabni mootummaan aangoo kenneef kan mirkaneesse jedhamee kan fudhatamu ragaa statistiksii tajaajila kennaan bahudha jechuudha. Yeroo baay'ee isarratti rely godhu haa ta'u malee dhaabbileen qorannoof qo'annoo instituutiiwwan garaagaraa statistiksii oomishan jiru kan isaanis akka galteetti fudhatamuu danda'a. Gatiin qabu jechuu miti. Sumuda yeroo fudhatan skooppii isaa yookaan bal'ina uwwisa isaanii ragaan kun biyya bakka bu'uu danda'amoo hin danda'u kan jedhu irratti garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Specific dhimma tokko irratti ragaa wayii fudhachuu danda'u. Ragaan xinnoon sun ragaa biyya guutuu ta'uu isaatiif. Garuu aangoo ragaa official yookaan ragaa biyyaalessaa kennuu aangoo kan qabu waajjira statistiksii Itoophiyaati jechuudha. Itoophiyaan hamma tokko adeemsa teekinooloojii addunyaan irra geessee kana bira qaqqabuudhaaf tarkaanfii fudhataa jirtu hamma tokko bu'aa qabeessa ta'eeti kan inni jiru. Akka tajaajila keessaniitti tarii teekinooloojiidhaan of gurmeessuudhaaf tattaaffiin jiru maal fakkaatame? Statistiksiin amma gara teekinooloojiitti ce'aa jira akkuma jennu jechuudha. Waan nuullee jechuudha. Jalqabasaa baay'eesaa waraqata irratti galmeessinee gara koompitaraatti lakkoofsaan jijjiirree lakkoofsa sana siccessinee yookaan shallagnee statistiksii baasuudhaaf ji'a 3-4 fudhata ture. Tokkoffaa ce'umsi kenna waraqatarraa gara digital data collection yookaan karaa elektirooniksii fayyadamnee ragaa battalatti galmeessine sarvarii yookaanii fi kuusa ragaa giddugaleessaa biiroo kennatti argamu irratti har'uma galmaa'ee baadiyaa qarqara naannoo kennaa jirurraa har'uma sarvarii kenna irratti galuu akka danda'u taasifnee jirra jechuudha. Inni kuni waraqataan ragaa funaanuurra gara taabileetii yookaan koompitara saayiziin isaa xiqqaa ta'e jechuudha taabileetiin. Isarratti gara dijitaalessineerra jechuudha staatistiksii. Jijjiiramni isaa tokko kana. Amma galmeessa irratti amma garaagarummaa kan qaban. Galmeessa irratti uummanni biyya kana hundumtuu galmaa'utu irra jira jechuudha. Galmaa'u jechuun ragaa guutuu waliin waraqaa eenyummaa biyyaalessaa fudhatee namni tokko al tokko qofa akka lakkaa'amutti ashaaraa isaatiin eenyummaa fudhatee gaafa maatii horatus gaafa fuudhus gaafa addaan ba'anis gaafa maatii argatanis gaafa namni isaan keessaa lubbuun isaa darbes galmeessuu otoo tokkollee irra hin darbin galmeessinee qabachuudhaan galmeen kun akka biyyaalessaatti otoo lakkaa'uun nurra hin jiraatin automatically guyyaa guyyaatti beekamaa deemuu danda'u turra jira jechuudha. Garasitti deemuudhaaf amma piroojeektiin naashinaal ID jennuun kun
deemsa gara ammayyaatti deemaa jiru keessaati tokko jechuudha. Namni baay'een hanna qofa to'achuudhaaf itti fakkaatee jalaa hamimiliquuyyu malee biyya gara ammayyaatti ceesisuudhaaf filannoo isaa daangaa hin qabnedha jechuudha. Tokko kana faayidaan isaa jechuudha. Sosochii hawaasaa, guddina hawaasaa, jijjiirama hawaasaa guyyaa guyyaatti waan dhalatu hunda diijitaal karaa ta'een galmeessanii qabachuudha. Kanatu nu hafa jechuudha akka biyyaatti. Kanaafuu ammas waraqata irra galmeessina ragaan baay'een otoo gara staatistiksiitti hin jijjiiramin hafa yeroo dheeraa fudhataa baasii guddaa gaafata irra deemanii lakkaa'uudhaaf. Kanaaf nutis garanatti jijjiiramaa deemaa jira. Daataa big data karaa jedhuun immoo amma bifa haaraan immoo jijjiiramni biraa dhufaa jira jechuudha. Big data jechuun ragaa isa guddicha jechuudha. Guddicha jechuun gizuuf marrajaa isa jennu. Ragaan amma ammaatti sooshaal miidiyaa irraa ka'eeyyuu haa ta'u ragaan koompitara keessa jiru kamiyyuu tilmaama ragaawwan silaa olii gad deemnee funaanuudhaan argannu akka piroojeekshiniitti akka gargaaru koompitaruma keessaa sooftiweeriiwwan garaagaraarraa kuufama daataa elektiroonikii karaa ta'een galmaa irraa kaatee tilmaama kennuu akka dandeettutti big daataan amma madda ragaa ta'aa jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni baay'een bilbila qabateera. Bilbila isaatiin koominikeet godha. Nama meeqatu bilbila harkaa qaba? Bilbila akkamii harkaa qaba? Yookaan nama meeqatu guyyaa tiraansaakshinii akkamii geggeesse jedhee mootummaan lakkaa'uun yoo sarara jiraate ragaan kun sarvisii intarneetii yookaan kabareej akka teelee biyya keenyaatitti intarneetiin biyya keenya baay'ee karaa wal ga'uutiin yoo wal ga'ee ragaan achirraa argamu mataan isaa otoo galmeessuun nurra hin jiraatin otoo lakkaa'uun nurra hin jiraatin ragaan qabatamaan koompitara keessatti galmaa'ee tilmaama ta'ee tilmaamni sun immoo lakkoofsa staatistiksii ta'ee bahuu danda'a. Kanaaf raaga biraa otoo hin barbaachisin ragama galmaa'e keessaa fuutee namni ammana akkas yookaan sochiin dinagdee kun garana irraa garana deemaa jiraate ragaa baasuu dandeetta, staatistiksii baasuu dandeetta, shallaguu dandeetta jechuudha. Kanaaf nutis garas deemaa jirra. Ammaaf staatistiksii dijitaal gochuu ragaa waraqaan funaanuu irraa gara koompitara namni mataa mataatti harka qabatuun smartphone yookaan taabileetii fayyadamnee ragaa funaanuu irra geennee jirra. Sarvarii guddaa qabna. Akka biyyaalessaatti dhaabbilee kan biraa faanas hojjechaa jirra jechuudha. Paartinaroota keenya gurguddaa dhaabbilee gurguddaa teekinooloojii irra jiranii fi qarqara ji'oospaashaal ka jennuun saatalaayit ragaawwan saatalaayitii fayyadamuudhaan gabaabaatti tilmaama oomishtummaa shallaguun akka danda'amu garasitti ce'aa deemaa jirra. Kun karoora waajjira keenyaati. Mootummaanis xiyyeeffannaa guddaa kennee garasitti deemaa jira. Dijitaal Itoophiyaa ka jennuun keessaati dijitaal staatistiksiin jira jechuudha. Ayyee Dr. Bakar kan sila naaf kaasnanitti waan muraasa yaada akkanaaf dabaltan hin barbaada. Keessumattuu dhaabbileen hojiilee staatistiksii kan mataa isaanii ni geggeessu. Tajaajilli keessanis ammoo ragaalee staatistiksii ofishaal ta'an akka fayyadamuuf mirgi seeraanis kennameefiiti kan inni jiru. Tilmaamallee yoonnaa tilmaame mirgi fudhatamummaa isaatii olaanaadha. Haa ta'uti garuu akka burjaajiin odeeffannoodhaa himuu dandeef amanamummaa keessan ijaaruu deebi'es immoo ragaalee isin walitti qabdaniif nageenyummaa isaa mirkaneessuudhaaf hojiilee isin hojjetaa jirtan maal? Sona dhaabbanni tajaajila staatistiksii tokko qabaachuu qabu keessaati tokko amanamummaadha. Dhaabbanni tajaajila staatistiksii tokko hawaasa biratti fayyadamtoota ragaa kana biratti amanamuu baannaan ragaa san abaasuuyyuu malee hawaasni sun neglect gochuu danda'a jechuudha. Itti amanuu dhiisuu danda'a. Akka itti amanuuf immoo maal gochuu danda'u nurra jira. Ragaan staatistiksii tokko tokkoffaa adeemsi qorannoo isaa sumuda yoo ta'a ta'e
yookaan immoo malli qorannoo saasiksisuun haala sadarkaa addunyaatti fudhatama qabuu fi ga'umsa qabu ta'utu irra jira jechuudha. Abbaan kamiyyuu dhufee yoo ilaala ta'e qeequu tokko malee yookaan qeequu muraasa fudhatama qabaachuu danda'uun mala qorannoo saayinsaawaa ta'e tokko fayyadamuudhaan deemuutu irra jira. Perceptionii fi yookaanii fi hubannoon namaatii fi dhugaan garagaraa statistiksiin immoo gara dhugaatti waan dabe dhugaa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf immoo ragaan yookaan malli ati itti fayyadamte sun isa tokkoffaa kan akka ati amanamtu si taasisu tokko jechuudha. Mala qorannoo san sound methodology karaa jedhuun kan waamamu mala qorannoo fudhatama qabu yookaan akka addunyaatti amantaa argachuu danda'u fayyadamuudha jechuudha. Nuyi asirratti kan ciccinee hojjennu. Methodologiin isaa haala kanaan kan qeequu hin qabne yookaan immoo qeequu muraasa fudhatama qabu. Statistiksiin dogoggoraan ala hojjetama jechuu miti. Qeequu muraasa jechuun margin of error ka jennuun hanqinoota fudhatama qabaachuu danda'an. Absolute waan hin taaneef. Amma sanitti dhugaatti akka siqutti design goonee hojjannaa jechuudha. Kan hawaasni ordinary ta'e tokko hin hubatu isa kana. Bakki nuti cimnee hojjennu tokko kana jechuudha. Lammaffaa ragaa kana yeroo hojjennu fayyadamtoota ragaa kana wajjin iftoomina uumuudha tokko. Fakkeenya mootummaa yoo ta'e dhaabbilee kallattiidhaan ragaan sun isaan ilaalu. Fayyaa ilaala yoo ta'e ministeerri fayyaa yookaan qooda fudhattoonni fayyaa nu wajjin ta'anii hojii nu hojjennu akka isaan xiinxalan akka isaan argan otoo jalaan dhoksin itti argisiisaa hojjannaa jechuudha. Bu'aa dhufurratti amantaa akka isaan horatan taasifna transparent karaa ta'een. Haala kana fakkaatuun hundumaa jechuudha. Dhaabbileen fayyadamtoonni ragaa kanaa. Sadaffaan ragaan kun akka inni fudhatama qabu kan taasifnu keessaati hawaasa keessatti hojjenna waan ta'eef sumuda ga'aa yookaanii fi uwwisa ragaan sun bira ga'uu danda'u biratti iftoomina uumna. Ragaa kana wanni barbaannuuf kanaa fi ragaa kana kan nu kennitaaf faayidaan isaa kanaa fi booddee akkas ta'a. Kana keessatti qooda fudhannaan itti gaafatamummaan keessan guddaadha. Waan jiru amantaadhaan akka biyya miidhutti yookaan akka biyya fayyadutti akka isaan addaan baafatan gochuudhaan konsentii isaanii akka kennan ragaan kun ragaa nama dhuunfaarraa argama yoo ta'e nama dhuunfaa wajjin. Dhaabbilee daldalaas haa ta'u dhaabbilee tajaajila kennan irraa dhufa yoo ta'e isaan wajjin ifatti diskas goonee mala leenjii ogeessa ragaa kana funaanuuf leenjii ga'aa kennineetu walitti qabna jechuudha. Kana gooneetu ragaa gaafa baasnu immoo hawaasa fayyadamuuf ifa taasifna. Qeequun yoo jiraate fudhannee cheekii goonee yookaan qorannee waan sirraa'u yoo jiraate akka sirraa'u taasifne kan sirrii ta'u taanaan sirrii ta'uusaa ifa goonaa ragaa statistiksii ta'etu bahaa jechuudha. Ayyee gara xumuraatti hojiilee tajaajilli statistiksii Itoophiyaa yeroo dhiyootti eegale keessumattuu dhimmoota qorannoo statistiksii biyyattiidhaaf murteessaadha jedhamanii eegalaman yonnaa jiraatanii fi gara xumuraatti yoo dhaamsa qabaattan. Dhaamsi guddaan an qabu amma fakkeenyaaf ragaawwan darban keessatti qooda fudhannaan qaamolee garaagaraa guddaadha. Isaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Mootummaa biyyaalessaarraa kaasee amma gandaatti hawaasa ragaa nuu kenne hunduma isaa dargaggoota ragaa kana funaanuu keessatti qooda fudhatan hunduma isaanii hedduu galateeffadha. Maaliif ragaan isaan funaanan sun faayidaa hawaasa biyya kanaa irratti dhufuuf gumaachaniiru jechuudha. Yoo balleessanis miidhaa geessaniiru jechuudha. Kan itti aanu immoo ragaa qorannoo dhaabbilee dinagdee yookaan establishments enterpriseota qorataa waggaa tokkoof itti fufu bara 2018 keessatti
hundumti isaanii deeggarsa cimaa akka nu godhan akka nu gargaaran hojiin kun amma qulqullinaan akka hojjetamu akkuma qorannoowwan darbanii sadarkaadhaan akka tumsan godhan waamicha dabarsaa. Isinis immoo carraa kana nu kennu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Staatiksiin dhimma hundumaati jedhee xumuruu barbaada. Galatoomna. Ayyee Dr. Bakar Shaallee Daayirektara olaanaa tajaajila staatistiksii Itoophiyaa keessummaa keenya taatanii qophii dhimma keenyaan waa'ee staatiksii fi faayidaa isaa irratti ibsaa fi yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddisanii isin galateeffadha. Galatoomna. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii Faanaatiin waa'ee dhimma keenya jedhuun dhimma staatistiksii irratti marii nuti taasifne kana fakkaata. Yeroo biraa dhimma biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Waan faana taataniif guddisanii isin galateeffadha. Dabalataa Addasaan ture. Poodkaastiin Faanaa yeroo mara isin waliin jira.